Yoo harka fuuni ashama jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiroo miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sana dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo jajjabdu akkaan miidiyaa tanarra deemaa jirtu miidiyaa tanarra faca'aa jirtu takka qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee marii nagaa icciitiidhaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffame jedhamuudhaan haasamaa jira. Dhuguma mariin gaggeeffame moo hin gaggeeffame kan jedhu odeeffannoo qulqulluu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kan gurra isin buusnu ta'a. Isinis nu faana tura. Odeeffannoo keenya biraatiin dhaabni TPLF xalayaa UN'if barreessee jira. Xalayaan inni barreesse maali kan jedhus gurra isin buusna. Odeeffannoowwan keenya kana qofaa miti odeeffannoowwan biroos qabannee isiniif dhiyaanneerra waan ta'eef laayikii tuqaa hamma xumuraa nu faana tura. Jalqaba irratti garuu kan ilaallu mootummaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhoksaadhaan mari'ateera kan jedhudha. Mootummaan dhugumaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhoksaadhaan mari'ateera moo hin mari'anne kan jedhudhaa fi akka itti isiniif dhiyaassa. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo dhugaadhaan mari'atanii jiru kan jedhudhaaf akkana dubbiin. Tibbana mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti icciitiidhaan gaggeeffamuu jalqabameera odeeffannoon jedhu miidiyaalee hawaasummaa gubbatti qoodamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa icciitiidhaan mootummaa waliin gaggeeffamee jira jedhame sobaa jechuudhaan deebisee jira. Kana jechuun icciitiidhaan waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa wajjin wanti gaggeeffame hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo ABO'n mariin gaggeeffame hin jiru jechuudhaan dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa ifatti waraana bilisummaa Oromoo waliin marii nagaa gaggeessaa jira jedhee hin dubbanne. Garuu miidiyaa gubbatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin gaggeeffamaa jira jechuudhaan haasamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana irratti mariin gaggeeffame hin jiru jechuudhaan ibsa baase. Gama mootummaatiinis waraana bilisummaa Oromoo wajjin mari'ataarraa wanni jedhe hin jiru. Dhimma kanarratti garuu obboloota gidduutti sagaleen qawwee callisuu sagantaa jedhu akka jiru miidiyaa hawaasummaa irrattis dubbii ijoo ta'ee jira. Dhimma kana wal qabsiisanii warri miidiyaa hawaasaa fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti nageenyi bu'uu qaba. Obboloota lamaan gidduutti nageenyi bu'uu qaba jechuudhaan dubbataa jiru. Malee waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaan wanti marii nagaa gaggeessaa jiran hin jiru icciitiidhaan akkasitti beekuun barbaachisaadha. Wanti nuti haasaa jirru waa'ee araara waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti icciitiidhaan gaggeeffamaa jira jedhu irratti. Wanti kun dhugaadha moo dhugaadha miti kan jedhuu fi waraanni bilisummaa Oromoo mariin ani icciitiidhaan gaggeessaa jiru tokkollee hin jiru jechuudhaan ifaan ifatti dubbatee jira. Mootummaanis wanta jedhe hin qabu garuu miidiyaa hawaasaa irratti akka oofamaa jiru hundi keessanuu ni beektanii wanni kun sobaa jechuu barbaanne ibsa sadaasa torba bara 2025 baaseen tibbana jechuudha dhiyeenyuma kana. Odeeffannoo sobaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin icciitiidhaan marii gaggeessaa jechuudhaan propagaandaa yookaan tamsaasa sobaa tamsaasee jira jechuudhaan ABO'n ibsa baase. Kun propagaandaa kaadroonni mootummaa sadarkaa gadii obboloota gidduutti sagalee rasaasaa haa dhaabbatu jedhu miidiyaa hawaasaa gubbaa irratti oofaa jiranidha malee wanti ana wajjin haasaa hamaa jiru hin jiru jechuudha dhaabni ABO ibsa baase. Kana jechuun propagaandaa kana akka oofaaru kaabinoota mootummaa sadarkaa gadii jiran malee waraana bilisummaa Oromoo wajjin wanti godhamaa jiru hin jiru. Gara waraana bilisummaa Oromoo wajjin icciitaan mariin araaraa gaggeeffamaa jiru hin jiru jechuudha. Itti dabaluudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee gaggeessitoota paartii mormituu beekamoo namoota siyaasaa paartii badhaadhinaa keessaa dammaqoo ta'an tokkoomsuun humni siyaasaa jabaatee Oromiyaa fi isa alattis darbaa dhufaa jira. Kana jechuun deeggartoota mootummaa Bilisiginnaa kan garuu uummanni itti hin beekne kan isaan harka garaa jalaatiin mootummaa deeggar. Fakkeenyaaf yoo kan maqaa isinii ta'u ta'e ayyaanaan ani uummata jedha garuu karaa jalaatiin mootummaa Bilisiginnaa deeggar. Fakkeenya namoota akka isaaniiti propagandaan kun oofamaa jira. Haasofni kun haasawamaa jira jechuudhaan ABO'n ibsa baase irratti dubbatee jira. Haasofni sun haasawa miidiyaati malee wanti icciitinaan gaggeeffamaa jiru hin jiru jedhe ammas ABO'n ibsa baase irratti ibsa baase inni ibsaase isinii dubbisaatiin irratti haasaa deemaa jira. Ibsa kana keessatti bal'ina isaa hin ibsine. Gaggeessitoota paartiilee siyaasaa kam akka ta'anis ibsa kana keessatti hin eeramne. ABO'n namoota kam akka ta'an eenyu akka ta'an ibsa isaa keessatti wanni inni dubbate hin jiru. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa ammas akka dhufaa jirtan abdii qabna. Laayikii sheerii tuquu hin dagatinaa yoo qabattan koomentiidhaan nu barreessaa. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya itti aanutti TPLF mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaan tume jechuudhaan UN'tti himate guutuu odeeffannoo kanaas akka itti aanutti isiniif qindeessee jira. Mootummaan Itoophiyaa haliilaa diroonii nurratti raawwate jechuudhaan qondaalli nageenyaa olaanaa Tigraay BBCdhaaf hime. Qondaalli kun akka jedhetti haliilaan kun bakka daangaa naannoo Tigraay
Tigraay fi Affaaritti dhihoo jirutti raawwatame jedhe. Dhimma kana irratti gama mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. BBC'n addatti wanni inni mirkaneeffatee dubbates hin jiru. BBC'n dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffachuudhaaf yaalii taasise jechuudhaan gabaasee garuu hin milkoofne jedhe. Dubbiin kun yeroo humnoonni Tigraay gara naannoo ollaa Affaaritti ce'uun haleellaa raawwatan jechuudhaan himannaan irratti dhiyaate dhagahame. Wal himannaan gama kaabaa biyyattii dhagahamaa jiru walitti bu'iinsatti akka hin ceene sodaatamaa jira. Torbee kana naannoo Affaar ibsa baaseen humnoonni Tigraay daangaa ce'uun haleellaa raawwachuu fi miidhaas geessisuu himatee jira. Naannoon Affaar ibsa baase keessatti bakkeewwan humni Tigraay to'ate jedhe eeruun lammiilee qeerraa buqqisus ibsee jira. Akka qondaalli nageenyaa Tigraay BBC'n dubbisee fi maqaa isaa dhokfachuuf jedhetti haleellaan diroonii raawwate jedhame kun namaa fi qabeenya irrattis miidhaa xiqqoo geessise jedhe. Bakki haleellaa raawwate jedhame kun malkaa akka jedhamu daangaa Affaaritti dhihoo ta'ee fi haleellaan kunis buufata waraana irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himee jira. Qondaalli kun mootummaa federaalaa haleellaa raawwachuun waliigaltee Pirootooriyaa cabse jechuudhaan komate. Bakki haleellaan diroonii raawwatame jedhame kun bakka dhihoo naannoo Affaar haleellaan nurratti raawwatame jedhetti akka dhihoo ta'e BBC'n odeeffadhe jechuudhaan gabaasee jira. Gabaasni haleellaa humnoota mootummaa fi humnoota Tigraay gidduu gabaafame erga waraanni lubbuu lammiilee hedduu galaafatee booda yeroo jalqabaatiif waraanni kaabaa Itoophiyaa waggaa lamaaf Tigraayitti eegale boodas gara Affaarii fi Amaaraatti ce'ee waliigaltee Pirootooriyaan nagaa bu'ee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa fi TPLF tokko isaaniin waliigaltee cabseera jechuudhaan wali himataa turanii jiru. Osoo kun kanaan jiru walitti bu'iinsaa fi haleellaan kun dhagahame. Tibbana ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fidel Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF qocolaa taasisee ture waraan eegaluuf gahaa ture garuu nagaa dursa jedhanii dubbatanii turan. Haa ta'u malee hunduu daangaa qaba jechuudhaan qofaa keenya waraana hambisuu hin dandeenyu jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenyarraa akka waa hedduu hubattan abdii qabna. Silaa biyya keenya keessatti waraanni baa'atee asiin waraanaa waraanni yoo baa'atee kan miidhamu uummata nagahaati. Waraana biyya keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti waa hubachuun barbaachisaadha. Waraanni gaggeeffamaa jiru kuni tapha siyaasaati. Warra siyaasaa PP amantaa godhatee lallabuu fi barumsa guddaa ta'uu qaba. Waraanni kun waan tokko hin shakkin siyaasa ta'uu danda'a osoo hin taane kun siyaasa hundumtuu siyaasa ofii qajeelchuuf malee waan uummataa yaaddame tokko hin jiru. Siyaasa keessa dhugaan hin jiru. Dhugaan kan jiru uummata yookaan saba bira. Yaada deeggartoota PP warra amantaa godhee lallabuuf PP sirni si haa jibbu, uummanni si haa jaallatu. Uummanni yoo si jaallate Rabbi si jaallata. Sababni isaallee hawaasni yookaan uummanni dhugaadha. Yoo biyya waraana jidduutti kan miidhamu uummata. Uummanni dhugaadha. Yoo uummanni si jaallate Rabbi si jaallata. Haalli amma uummanni keenya keessa jiru siyaasa osoo hin taane dhugaadha. Siyaasa keessanii dhugaa uummata fudhatanii erga dhugaa fudhatanii booda dhugaa awwaalanii siyaasa sobaa dhugaa fakkaatu qabatanii uummatatti as bahan. Kan ammoo uummanni dhugaa ofii dhabee siyaasa sobaa dhugaa fakkaatu fudhatee osoo beekuu dhiitamee bulaa jira. Kan hubachuun bareeda. Dhugaa hin awwaaltan malee hin ajjeesne. Dhugaa kanaaf immoo sabaa dhaabbate dhugaan kun awwaalamuu dhabu immoo Jawaar Muhammad gara uummataa guru jaalmarroon yeroo sanitti mootummaan kun mootummaa uummata keenyaa ta'uu miti jedhee bosonatti hafuu isaati. Dhugaa hin awwaalamne jechuudha. Kanaaf hagana hojjennee ni gahaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannaan ganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma olitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.